بسم الله الرحمن الرحيم دررتي بكا أتينا نجتن سنة اللي هنجيه إمال مانا صدركاتي يا أول دبّة وان تهف دي فمان سني قد سررت سنجتة أنا مكان هي شيخ جمال حاج يوسف أحمد نانجاني جمال حاج تتيم بكما يجورا Dhuga da Sheikh Jamal ga yeroo dheeraa duraan si beekaa dhuga nama beekaa dididuun ta'eeti sirriidha. Yeroo hedduu beellamallee nu milkaa'ina irra na milkaa'ee hedduun gammadee mee dura ol baduudhaaf Sheikh Jamal warra isaa ta'e sirraa qaala. أنا جا قدنا هررجي بات الألون غيا أنا جارسوتي أردا لافين فدوتي أنا أما فقانين جرادو أو دا اللي نجرادا أكاسم أماس شجر اللي نمان جرادا خنا جاي Mee ijoollummaa maal fakkaatti gaa jaarsus? جولم مانجا ما شاء الله وني جاني راهي من انقبضو جولم ما أكو من إنه سلاني في أمة كديه بيته Jaarsan. جاني كونت تولسه أفان أداد دبته سني أشمتيجا خان بأكا أكو ما أداد نانو خنيادتي لونيس إيجا رئتي إسا جنا دام برتشا Oroo haftee loon eedanii Sheikh. لون إني أخافي نمول والله كاون تمال الله لماله والله كاون تو لكا واني نكزي أخافي جامون قبضو لكن إنه أساس التلاله أشيبو دعا كسمة برنة أما فخانين جرو أكاد ما إسلامات التله بوردي خوري وجيرا وشيفتو بدين هررجي باخيسا أما زعا كسمة تورّا خامسة شيخ غني شيخ موسى سؤالات الرابرة تجرو خانم جريتو Hayyee Sheikh Jamal gaa ka'umsaafin kaasee gaa gamanumaan waan si dinqisiifadhu sooshaal miidiyaa adda addaa irratti gorsa hawaasaaf ta'u hedduu dabarsaa jirtanii itti jabaadhaa isiniin jecha har'a waan guddaa keessummaa irratti isin godhe dhimma masgida Arattanyaa yookaan masgida Imaan jedhamee yaamamu kana mee akka dhalataa Harargee tokkottis akka nama abbootii amantaa keessa jiru tokkottis akka nama gaa alaayis hordofaa jiru tokko irratti mee dhimmi kun uummata hunda rakkisaa jira maaltu maal ta'e rakkoo masgida Arattanyaa kuna mee hangam isinirraa hubannoo qabda. بسم الله الرحمن الرحيم دبي مسجد أرتنيا دا تران درسه وانين سيمو بربادو خيسا أني خوري تشي خيسن جيرو خوري دورا خيسن جيرو خوري بودا خيسا سنجيرو لكن أمو مسجدني أرتنيا دا مسجد إيمان سنجان مسجد إمام أحمد سنجاني ودراس مسجد إمام أحمد سنجاني توبا مسجد نسن اتديهن إسا قلبي تنيا خيسا جراتشو مو akka gamtaa ulamaa'ee Harargee dhaatitti teessoon teenyaas waajjirri keenyaas achi hedduu masjidni kun lafee duudaatinuu fi ijoo teenya masjidni Arattanyaa sanii itti dhiyeenya keenya malee horee keessa hin jiru takka. Inni lammaffaa yaa'in tun gaafa haatu gaafa wal dhabbeen kun ka'u akka gamtaa ulamaatitti irraa mari'annee kanii شيخ نغني شيخ موسى سؤالا إراتوكو إثاني أجتيس مريانة أبو الرئيجتين واللولي متاخين واللولي بكتون سنتوك أمون نوتي توك أمودا أكام تمالينة والمريانة علماءين أجدفنة تريد أوار رايا مماني حراري رايا مماني غودينا حرارجي بحر رايا مماني غتاني حركة توكو دابن كريتك ورد توكو دابن جيجو فكينياف warra ni khaafna jedhu malee warra na kaasuudhaa deeman jedhu malee kan ni khaafna jedhu didi jechuudha. Maaliif akka manguddummaatti ilaalle jechuudha gatteenyee ilaaluudhaaf. Warri ni khaafnaa jedhu kun wanni ulamaa tana dheessee fi warra ni khaana jedhu santu ulamaa tana yaame itti naqatanii jiranii yaada isaanii qabanii dhufannuma murteessanii yaada jedhu irra dhaabbataniiti didan jechuudha. Rabbiin illee kadhatamee sheekan umat dandajanii sheekan dhufuu didanii taraa sadii dadhaban jechuudha. Taraa afuraffaadhaa yeroodha dhufan waliin haasawamee Sheekh Muusaa murtiin tiyyeeroonii fi hataatu taate ji'eeti. Koree duraa sanis maqaa eenyu faadha ji'ee dhaggeeffatee koreen boodaa sanis eenyu faadha ji'ee dhaggeeffatee aboo namni nama idduu dhufu
akka kun fadhuus waan jiru akka kun fadhuus waan jiru murteen teenya qoreen duraasanii fi taboodaatun cinaan tokko walii ida'amanii haa waliin dalaganii jee murteesse. Haa waliin dalaganii. Booda immoo baatii lama boodallee taatu sadii boodallee taatu hujii wal madaaltaniiti wal baaftanii ammaaf ka'a. Kunis anuma buqqaasuu dhufan ja'a. Kunis anuma buqqaasuudhaan dhufan ja'a. Namni manguddoo tokko guunee fi dhufee karaa kanaas ilaala ja'aniiti qoree duraa sanirraa nama hammana fudhanne qoree boodaarraa hammana fudhanne jedhanii ammoo fadhii warra booda gartee boodaa san eeguudhaaf lakkoofsa sanurra guddisan lakkoofsa. Warri guddisa kuneen. Sheekh Muusaa faadha ulamaa waliin jirra gamtaa ulamaadhaati. Nagee buusuu fi warra haa buqqa'uu jedhu kana qoree isaanii heddummeessan. Warra duraa kanarraa xiqqeessanii nama lama keessa godhan. Maaliif aboo oluma seenaa akkanuma waliin ta'aa taraa takka namni kunillee bayyanatee akka booda isinii dhiisee jechuun mala. Arrumatti nu wajjin ari'aa jechuu kana dhiisaadhaa jedhanii yaanni sun dadhabamee gooti masjiida keessatti taatee olamaan xiqqaattee achi deemte jechuudha. Kana booda ammas tun amma afuraffaadhaa beeki sadichi dura dadhabamte. Manguddummaan jechuudha. Achi dura bar dhufumaa didanii jee. Amma taragaa dadhabamte afurii tun isii shanaffaadhaa Dooktor Jeelaan faadatti himaniiti ballama godhatanii hogguunii fi achi adda deeman manguddoon kophaa Sheekh Muusaa bira dhayxe. Wahii si ibsuu barbaannaa jedhanii guban lamni dhiyaate. Naan ibsinaa achuman naa ibsitan malee tu wal jaarrachuu jaamti wal dammeeffachuu jaamti annama guddaadha kaan dhaggeeffate jedhanii hin ta'u jee jalaatiiti. Wahuma si ibsina jedhaniin naan ibsinaa jedhan achirran naa ibsitanii. Oluma jechaanii teessoo sun diigan jechuumas. Garee tamtu gareen diituu garee kaduraa kun haa ka'u jettu tana. Ogguun akkana jee namoota ni beeka. Haya meeqamma shani. Jahaffaa irratti ka'aniiti garummaan haa ka'u jettu tun sheekaan Sheekh Muusaadhaan maaliif akkana nu calliftaa jedhaniin jechuudha. Maaliif akkana callifta? Aboo ani hin callifne guyyaa akkanaa isiniin dadhabee guyyaa akkanaa isiniin dadhabee guyyaa akkanaa isiniin dadhabee. Haya guyyaa kanaas isinii ballama diigee haya arra haa walit dhufnuu jeen ammas gamtaan iyyaama. Yaami jeen jechuudha. Ogguun bisheenii gamtaa yaamee silaa boruu galgalatti bilbilan sheekatti. Yeroo bilbilan maal jeniin boru maal murteessuu teessaa jeniin jechuudha. Afoo haa boru guba dhufanii mankaa. Waan murteessuu deemtu sun himi. Laal yoo haasaa'uu deemte. Boru wajjin waliin beenu yommuu isinirraa kaase jette qofa haasoo dhiqe. Garee tamtu gaafi kana. Aboo kaa isinirraa kaase guunii fi annuqa dubbiin namaaf galtina fakkaatti yoonii fi nama kana isinirraa kaase yoo kayyattu taate ni dhufna. Haasoo inni keenya ni jira. Yommuu dubbiin banadhee haasawaadha. An beeka immoo guunii fi akkana si haasawa kana beekaatiin haasawa miidiyaati jee abolu hin jenne malee waan namni san eenyu yoonii fi jennii na gaafatan. Abolu jee beeku innillee dhaggeeffannaan ana baana jee ka beekuun sitti haasawu jira malee ja'aniin sitti deemutti hin jiru. Akkasitti duuba waa xiqqoo dhaabbatee hafi manguddoon wal gaafannaa jedhanii bilbilanii manguddoon nuti gariin biyyan jirru sagantaan sun haa dabartooyi walga'iin baruu sun haa facaatuu ja'anii Sheekh Muusaadha bilbilan amma. Eega yaada san sheekarraa dhaban booda. Akkasii gaasheenii ani afaaniin Harargee lixaarraa nama yaamee Harargee baarraa nama yaamee Dirree Dhawaarraa nama yaamee naannaa kana hundarraa nama yaamee afaaniin nama dabarsuun hin qabu haanuma dhufaniin jaajiyan. Ganama boolisii shir godhan jechuun masjida Arattanyaatiin. Kanuma dura dhaqeetu an boolisni naari'e jechuu sheekan gurguddaan. Akkasin laallee seenuu dhorkanii walga'iin dhorkamtee firraa boogaa meeshee kan kana walumallee agarree haadha ajandaa waa masjida Arattanyaa qofaame. Waluu dhabne waa hedduu wanni haasofnus wanni diinettuu jira. Eessa getteenya Haramaaya getteenya moofirraa eegas seenuu dhorkan. Awwadaa teenya jedhanii akkasii awwadaa teenye yeroo awwadaa teenya bilbilli nu booda bilbilamee warra yaa'ii masjida Arattanyaa saniitiitu kan masjida Arattanyaa diiguudhaa deemu nuti firraa yaafnee maayaasiitii ta'anii wal mari'achuudha jiranii. Kun quba qabaadhaa jedhanii qaama mootummaatiin nu himan jechuudha. Akkasii qaamni mootummaadha maali walga'ii masjida Arattanyaatii diigamnaan awwadaa dhuftee waa'ee Arattanyaa waa'ee killilii biraa awwadaa keessa teessanii mari'attan maalii jennaan Sheekh Muusaadha bilbila kanneen sheeyini
aboon jirtu manguddummaa ifumaa duraan nu yaamaniiti dabraa jedhanii poolisaan nu dhorkanii akkasi gaa nama asiyaa'uudha jiru bakkuma takka getteenyee deemna yenne hay amma awwadaa naannoo teenya keessaa taa'uu hin dandeenyu hay waa'uma masjiida sanii naasaayinaa malee sheekan keenya yoonii fi biyya teenya bakkam ta'isan eessa qabdanii mita taanuun jaanii akkasitti haa galatoomu qaamni mootummaadhaa maal barbaaddanuu nuun jee akkasitti ifuma teenya tabiraatirra wal agarree dhimmi wayii dhimmuma masjiida irrattanyaa qofaare akkasitti chirraa deemnee jechuudha. Amma gaachi booda haalli ka agartan kana hanga amma guunee fi hajjii dhaqallee firraa dubbiin na dhibdee aboo du'aa'ee asumaaniin rabbi ol kan na jee taniin duraan kadhadhe malee mee hawaasninis aamin haa jiru jee du'aa'ii godhe waan san yoo ni filaalte gariidhaaf hin taane akkasumaanuu. Komiin kee jiramee ture. Komiidhaa kee ani haa ka'u jeetumaan dhise maaltu isaanii ta'e maqaa walitti baasanii jiran waan ta'eef ummata aqiidaa takkaatiin wal dide jechuudha sun hin ta'ini. Rakkoon nama keenyaa yeroo wal dide imaana irraa wal baaseeti aabash wal godhee firqaa biraa wal godhee maqaa walii kanna. Ummata aqiidaa tokko wal dide warra duraan karaa tokko qabsaa'u wal dide hammasumaa dhukkuba. Maaliif aboluun sun akkasi ji'ee maqaa tokko baasuudhaatiitu sila jaalatanii jechuudha. Saniif akkuma saniiti haasawa kanarraa illee akka komiin kaatu niin beeka jechuudha. Dhukkubni amma ejju sheekh dhukkubni amma masgiida san ejju masgiida arattanyaa san maali kun akka ka'umsi isaa maal fakkaata? Ka'umsi isaa maal fakkaata? Mee furmaatatti deebine dura ka'umsa isaa irratti amma guddummaan haala deemaa jiru nu ibsitan. Amma dhukkubni amma ejjoo maali? Dura irratti kaniin qacelloo keessa ibsuu danda'u. Silaama asii fi as teessifnee nu hayyamanii hayyee ati yoo maal jetta? Hayyee ati yoo maal jetta? Jennee silaarraa dhageenye carraa kanan harkanne. Hogguun duuba taa'ee immoo akka nama tokkootti xiinxalu dhukkubni bakka san jiru dhukkuba 5 na jala lakkaawwatta. Kaniin xiinxalee qixa sirriitti arge. Tokkoffaa dhukkubni bakka san jiru dhukkuba gosummaadhaati. Takkaa miti. Inni lammaffaadhaa kan siyaasummaadhaati. Inni sadaffaadhaa kan faayidaa kan dhuunfummaadhaati. Sadii miti. Inni afuraffaadhaa kan aangummaadhaati. Inni shanaffaadhaa kan firqummaadhaati. Mi'oon kana nu bal'isa. Siifin ibsa. Ka gosummaa yoo ni feette hawaasa kana keessa gulaaltu masjiidni ka warra fadisi jaalal deddeemanii. Masjiidni ka warra gaaraati jaakoon yeroo haasaa warra fadis warra gaaraa jiru kan agartu illaa bakka too gosummaa jiraa jechuu agarta jechuudha. Takka jiibira naa dabri. Dhukkuba bakka san jiru waan achi jiru alaayee maddasiidha agarta jechuudha. Ala dhaabbattee gwaas. Eenyu deeggara fakkeenyaaf ka'eeti magaalaa keessatti bu'uu qaba jaa hoggulaaltu ani gaara jechuudha keessa garta. Tokkommoo mi'aa tuqamuu jaa. Hogguma haasawwitu barinni kun keenya janii jaa deebi'ee ifu baafee fi baay'ee jechuudha. Dhukkuba gandummaatiif kan gosummaa achittiin arge takka. Dhukkuba aangummaadhaa yoo taate aangoo barbaade wanni irra wal dhabu jiran. Bu'ina bakka tanaan haqaa. Hin bu'u maaltu na buuse. Jechuudha malee hojii kanaa takka badee janii waan badii biraa taasitti himan hin qaban. Masjiidni kasaati. Masjiidni kasaati yooma seen jan. Amma meeqa isumaatiitu wal dabra. Homa jan. Bakka toon aangummuma jechuudha. Bu'ii fi bu'inidha malee waan kanaa badee kanarraa isaaniis hin dhageenye jechuudha. Meeqa? Lama. Dhukkubni biraa dhukkuba faayidaati. Dhukkuba faayidaa kana keessallee gabbuu hin fadhu. Dhukkuba faayidaadha. Kunis horii masjiidaan nyaatee birmaarree ja'a. Kunis warra horii masjiidaan nyaatee maarree ja'a. Nyaateen san hogguunii fi jiraatte. Eegaa haqiiqa rabbubaa beekaa. Dubbii sam cinaadhaas wofumaa jiraa jechuudha. Nama hedduu jaaboo masjiidni qabeenya harkatee laa namni waliin ta'u jenni. Kan masjiidni maskiinumaa gaariidha. Masjiidni kanumaan qabnee gaariidha kan jiru hedduu jira. Wannummaan nama kan akkana wal dichisiisu jiru akka wanti walirra cufu waan ni ta'u. Deebi madrasaa maallaqa madrasaa barbaadaa bir akkas barbaadaa bir hogguun fi jan dubbiin bakka teqemee faayidaadha deemuudha jirti. Keessa gabbubuun barbaanne malee waa hedduudha jira jechuudha. Meeqa? Sadii miti. Tan siyaasummaadha. Warri siyaasaa dhugaa dubbanne kanaanis abshiruu sibiraan jira jaan. Kanaanis sibiraan jira jaan ani itti dhiyeenyaan hogguun kana gaafadhu. Hooy ani hin qabu bara jaquudis. Kaan taate guuni fi gaafatte.
هاي قانون ثم برقوم يقول جرا ماله نوجي جرا برجمو جالاتشو أها سواء ترى وسياسة ولين في تجراي هم ما تيتو سياسة دوبا harka kallattiin illee ta'uu baattu al kallattiidhaan maaliif eebsilaa dila kana eegaa namni walitti eegee waliin akkana godhu adabadhu takka silaa dhufuu qabaa jechuudha. Qabxiin xumuraa firqummaa goonifiinsi hin jiru ol bahaniiti masjiidarraa akka waan gartee namni waan kana dura dhaabbate firqaa biraa ta'eetitti yeroo fafassaranii kitaaba hiikanii firqaa maqaa baasanii firqaa akkanaa jedhanii nama isaan dura dhaabbate kana firqaa walii kan nuree fukkinis hin jeebar rakkoon nama keenyaa yeroo wal dhaban maqaa walii baasanii maqaa san yoo nefi hojii qeebaluu baatte sirriidhaa miti amma kana biroo dheeyte si dammeessa masjida Abaashiif kan nuu deemaa barja amma oduu mariyoo tanaa irratti mootummaa Abaashiif kan nuu jedhanii ifii wal dadhabanii ifii isaaniitiif akka dile kana wal godhanii Abaash isaan huban qabnee tan bakka tana gartee dhufuudhallee hin dandeenye akka hin dandeenyallee ni beekti. Dhufaniituma akka gartee harree waraabeessan kuni gaafa miti jettee gurra waliin cafeete sanitti ifiyoonee fi ifitti as yaamuu taate malee ifii firra walti duudha jiran. Wanni bakka tana adarummaa fi oromummaatiis hin jirtu oromoodha tarra walti duudha jirtu. Oromoo keessaa'u gosa takka yoo nefichi deebitee waliin laalte naannoo kana dubbatti malee. Saniif awwannin sin jechuu barbaadu waa'een kana ayyee akka gaarii nu ibsitan manguddummaa deemaa turtee fi amma dhukkuba bakka sana jechuudha akka gaarii nu ibsitan gaafiin xiyyeetamaayyee maaltu isin mun furmaanni oomee akka Sheekh Jamaalitti akka dhuunfaa keessanitti dhukkuba himtan furmaanni oomaaleetti ni yaaddan. Ani furmaanni kan yaadu amma durallee yaadiitiin dadhabee. Yoo arraas numaan hima yoo nifi bu'aa qabaate. Himataa fi himatamaa wal bira kaayanii wal himachiisanii wal gaafachiisanii haa bu'uu fi hin bu'iniidhaa miti. Bakka maanoo tuqamte tanii nani tuquun barbaadu jedhi dhiise takkaa jira. Haasawa hedduu tokko jira lan. Inni abalu akkas godhuu deemaa inni akkana ta'uu deema jedhiiti. Akkanatti abalu gartee toorata baasuu deema abalu haruuf deema abalu afaan qabuu deema waa hedduu takkaa jira amma na dubbisuudhaa miti namni hulaa cufatee namaa hayyamanii dura tan bu'iinsaatii fi hin bu'initti deebina rakkoon teessan maali jeniini eega rakkoo himan booda abbaa badiitiin badi jenii abbaa tolaatiin tola jenii dhiifama walii godhaa jeniini yoo neef tarkaanfii lammaffaa deebi'a qaamni kana godhuu danda'u silaa ulamaadha. Siif galee ulamaa sana ammoo hawaasni harka dha'u ka dhageeffatu kun ka masjida keessaa hin dhumtanii ni dhumna ka jiru kun yoo nefi isin walii galuu baattan isin finna jechuu qabaan jiran hawaasni waladdaalliin imaama aamiin imaamumaatii qoyse jiran hogguu imaamni waladdaalliin jiyoo caljalaa jala qabi kasimi hawaasni garagaleetu sana duuba hiikatanii hin jiru. Amma namoota tokko isaan keessa yoo walitti isin finne koo jennaan yoo wal taane ani hawaasni najjeessa nama jira nama sheekhaa ulama irratti hamma yennuun takkatti sheekha du'iitii mee shahiidii dhaa'u taariqa eega ati namaa wal ta'uu jecha hawaasni si jeese mee du'i janaaza sirra salaannaan aboo jiruutii jibbitanii qajee jira nama sheekhaa maqaan dha'u nama guddaa siif galamii asii achi gamma abalu janne nama eeganii hawaasaan najjeesaa jee haramaayadhatti gamtaa ulama irratti akkasi jenneen taariqa du'ii jenneen maaliif du'i jenneen hin du'uudha beekna taariqa numa jee malee hawaasni keenya sheenni keenya yoo nefi fakkeenyaaf ol ka'ee aboo hawaasa akkana jenneen haaya taatee sheekha siin nurra beekaa numa jee malee akkamitti akkas jette jee hawaasa keenya maqaan balleessan nama najjeesanii sanirra dhaabbannee sheekha taariqa du'i jennaani jiruutii jibbitanii nuun jee jechuudha. Saniifuu ani furmaanni ka dubbii ulamaa harka deebisu hawaasa harka dha'u kana. Kanaatiitu achi deebi'aadha. Waliin deebi'a nuti immoo sababa nun godhatinaa jechuu qaba hawaasni. Galatoom Sheekh Jamaal dhugaa akka gaariitti dhukkuba jiruu fi furmaata isiniin mul'atullee nu ibsitan maayii irratti yaada gabaabaan naa hannitan akkuma beektan gaa masgiida irratti kana yookaan masgiidul imaam takka immoo imaam Ahmad Jaamee amma yaamamu kana akka hawaasa keenyatti masgiida seenaa guddaa qabu. Masgiida kanarratti
rakkoo deemaa jiru kan dhaamsa gabaabaa gorsaas haa ta'u dhaamsa gabaabaa tokko dhaammatanii dhaammanna. Dhaamsi gabaabaan hin qabu. Dubbii imaama masjida Imaam Muhammad kanarratti an wallahi yeroo garii illaa naman qabnu jechuudhaan na dhufe. Illaa nuti hammuma waliin kofallo hammuma waliin nagayaati nama qabna malee hoggu jabaatte namni halaaluma dhaabbatee yookaan garee kanaa ta'e yookaan garee kanaa tahaa jechuudhaan nam mul'ate waan ta'eef kabiyya alaatis yoo sagalee tijjatana dhage kabiyya keessaatis haqaama mootummaatis beekaanis wallaalaan namni dubbiin tujaachiftu kan garummaa har tokkoon taane adaba godhuu siiddachi balleessu jira namaan je'ee dhaamsiniin an qabu jechuu kan maree bosuun irra deebi'ee isa yaachiftee bakka san dhufee dubbii fixuurratti shoora taphachuudha qabaa jechuudhaan qaba. Hayyee Sheekh Jamaal Haaji dhugaa gorsa guddaadha kan nu dabarsitan. Dhaamsi isaanii kamaayirra dhaaman warri masgiida kanaaf quuqama qabna jettan hundi gabbaatanii araara masgiida kanarratti hojjechuu qabdanidha. Garee osoo hin qabaanne dhugaa dhaamsa guddaadha. Mee nutis fuulduras Sheekh Jamaal wanna kanarratti kan isinit deebinu ta'a arraaf galatooma. Galatooma isinis jajjabaadhaa hojii kanaa tana itti fufaa hawaasaan gahaadhaan isinin jira. Ayyee galatoome.